Eliyaas jedhe faarfannaan isaa tokko jedhe mata duree kitaaba tokko taa'e. CD isaa keessa inni jiru, CD tokko keessa inni jiru faarfannaan 12 kitaaba 12 taa'e. Nuyi akka sabaatti tokkicha guddaa qabna malee tokkummaa guddaa hin qabnu. Jireenya kee geeddaramuu hin qabu. Eliyaas namni waggaa 10 dura beeku har'a argee isuma jireenyi isaa siin jedhu. Inni azmaariin faarfattuu fi namichi tokko miti baay'eensa. Amma azmaariitti yoo kennite waaqa guutee lafa si keessi. Wanti ati baratte kun waan tajaajila faarfannaa gargaaruudha. Achi mee barnoota keessa nutti taasisaa. Walitti dhufeenyatti waaqayyoo wajjin qabdutu faarfannaa ta'a. Waggaa 14 Eliyaas hin badde. Baduu Eliyaas keessa immoo jijjiirama guddaa dhufe. Jechuun faarfannaan isintu beeka isin guddate ta'e hin guddanne ta'e hin beeku garuu istaayiliin ittiin faarfatamu baay'ee jijjiirame. Isa baqattee badde moo? Waldaa dhaabanii waldaatti qabatanii hanni kan geggeeffamu saamichi kan geggeeffamu jireenya namaa waaqayyo sitti dubbate akkasiin jedhanii birri nama harkaa fuudhuuni hanni kana caalu jiru.